baatee bakka takka ijoollee 20-30 baasuu bira kutee isaa fi haati rayyaan dhadhaabbatanii maallaqa hiraniif ga'anii karaa qaceelchanii makiinaa isaa kaafatee hattaa shamarran gaafa hakiimee biraa ijoollee aandaree takkaamataa 17 takkaamataa 19 takkaamataa hin beekote aandaree juma gaafa gartee ijoolleen sun huccurraa saayixee akkan taane goote san ijoollee san isa bira keenya ammas ijoollee takkaamarraa dhalaa nama meeqasaa taa wanni irraa fuune ta'usseen bira keenya takka. Ijoollee mana taajuutii fuuneemi haadha umarayyaan mana taajuutii fuuneemi gaa waan turteedha yaadachiisi. Mana taajuutii fuuneeti. Mana taajuudhaati. Ijoollee maallaqa san maallaqa san 490 namtichi ijoollee tananiin gubanuun je'ee maallaqa 490 Haamarraa Umar Adamas jira Abdu Jabbaaras jira Ahmad Adamas jira. Maallaqa sanirraa kafalee ijoollee sanillee achuma dhiisee ani idduudhatti hidhaadhaan seene harka lafa jalaatiin dallaalonni Yaman keessatti waan hin taane dalaganis waan kutee xeeruma naataa ta'e akkasitti hidhaa seenee ijoollee sanillee Husseen bira yeroo dheertuudha turee jechuudhaan barbaada akkasitti quba qabaadha hanga isaa fi haati mana isaa deemanii onni kanatti ammoo waan takka tanaa beekuu qabdan. Ankaniin jiru akka Adaamaadhaati. Ankaniin galu akka Finfinneedhaati. Isaan ka jiran akka Jijjigaati. Hanqan akka nuti addaan fagoodhaa laalaala. Yamanuma keessa an sanaadhaan jira isaan atag jiran Shabu'aa. Ani immoo magaalaa gudditti Yaman sanaadhaan jira. Akka nama Finfinnee fi Jijjigaddaan jiruuti. Itti waffadhaa kana bira waan hin jirre. Okay, fayyaata gaafii umurayyaan si gaafatte kallattiin deebistee waa'ee Hussein Maabara. Gaafii umurayyaan. Gaafii xiyyanaa deebisee jira haa galatamu garuu gista kan. Garuu immoo yeroo ammaa kanatti gartee waan dur dalagameen ilaarraa itti arrafamu jira inni haa ta'u haa arrafamu. Garuu immoo namni tokko dallaallotiin axaa keessa jirtu karaa nama 100 meeqaa taati dallaallotiin axaa keessa jirtu. Garuu immoo tokkichi dubbatamutti hin jiru dallaallotii axaa keessa namni dubbatu jiramu Hussein Maabara qofa namni dubbatu jira. Haa ta'u deebisee gaafiin hangaafa kanuma deebisaa fi argate. Fayyaata yaabsiri waan kana mallee asmataa yorduu fi qulqullee isaanii abuun waan takka asirratti umurayyaan ogutta obsa umurayyaan assalamu alaykum umurayyaan dabalata umurayyaan gaafii obsaati gaafatteef dhugaadha obsaan kan jedhe namni calqabaaf ila jechi obsaan jedhe akka ifasii ta'u akka ummana kanallee ifa ta'u obsaan gandaa ijoollee gandaa malee ijoollee naannoo biraa irratti malee ijoollee gandaan tuquu jennaan an as fidee Hussein Maabaraatiin kana jedhedha jechi isaa akka ifasii ta'u. Hussein Maabaraan mootu guyyaa waldaa ittisa godaansa seeraan alaa irra dhufeetiin ceephoo fudhatee antoobadhe jedherraa toltuu isaa malee hamtuu isaa dalagu achi asitti namni dhagahe hin jiruudha. Dhageessee hundi keenya waldaa kana jala deemu jirra. Ilmoon namaa takka erga toobatte rabbu erga toobatan yoo ittiin deebine numa namaa araaramaa isa kana haa jennu malee inni erga wanta achi dura ufii ceephoo fudhate waldaa ittisa godaansa seeraan ala nama kuma meeqarra dhufe achi asitti deebi'ee wanti inni mootu diliin inni dalagee hamtuun inni namarratti raawwatame yoo toltuu taate malee hamtuun isaa wanti dhagahamte hin jirtu nullee kan beeknu kan. Ustaza kau yang kutak umurnya. Ustaza malah cuma. Ada masih komandoti. Afrika ini nafsu kutak. Ustaza tu malah cuma umurnya. Mutir. Ya, galatom. Turandur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undi khaisanu gafi ana umuryan hogga dufte obsa gafatu. Sila obsan ha sawad jira. Umurayyaan fi Hussein Maabara waliif maali jechuma barbaadeeti. Hanguma san. Tanana sidem sakallatini umurayyaan hada mana akkana. So waan dur dabree jechuudha Hussein Maabara eega gartee ceequu buufate booda
wanni kasiin jiru jechaa himuudhaaf ol baate jechuudha kasiimi. Isin kan nama ol baatee koreen godhan sisirana laleen kan mara gabaani. Anaate isaasi kan. Hojii isaa fudurama. Tabbaldis takka. Anaate isaasi kan Arkadde murayyaan maaliif waan kana jee beekta? Namni waan kana keessatti full information harkaa qabu yoo jiraate obsaadha. Obsaan tana qofaa miti viidiyoo inni amma dura natti erge yoo yaadate laaluun dadhabeen sii galee viidiyoolee akkasii dhugaa rabbii laaluun dadhabee informationa guutuu Hussein Maabaraatis yoo gaa maqaan badaa jiraate eeganni tawbatee as deebi'ee yoo maqaan badaa jiraate as deebinee waan san namni waan dur waan kana irra ture malee amma dhiise jechuun keenya dirqama jechuu fadheeti. Namni nuti ragaadhaan dubbii irraa dhageenyu waa'ee dallaalotaatii fi waa'ee ijoollee karatti duuteetii fi hunda namni nuti irraa dhageenyu obsaa fi warra obsaan qubatti nuu laate qofa. Maaliif faaktiidhaan nama lubbuu isaatiin achii bahee waan ta'eef jecha footoo lalaxafanii waan fadhan yoo jaanis information guddaan obsaa biraa argamaa jechuu fadheete. Tanaan isinii tuquu barbaadeeti itti of haasawa boodarra. Obsaa waan kana balli isinii deebi'e malee ibsii akkuma kan bakka san dhiifama hogguta akka dhiifama waan takka ummata keenya waan takka tamanni kunis gaqqabee akka gaariidhatti hubachuu qabu waan ajaa'ibaa takka ta'e Oromoon tun hundi hin fahaminiitiitu jira. Tanuti warri bakka san jiru warri du'aaf affeerame qalmaaf dhiyeeffame irra beeyne. Maabaraa humnaan qabuun paawaraan qabuun waldaa san keessatti fideetiin warri matti jireettan isinii fi qabrii teessanii anirraan beekan an bakkiniin an jiru amma na bira yoo beeytan ustaadam zaanni beekaa sa'aa tana faranjii yoo na dhageessina kasastii salaata subiidhaatiif amma sa'aa takka qofaan naaf fedha salaata subiidhaatiif jechuudha na bira ammaan tana sa'aa tana keessatti jechuudha waan irraan kakadhu jechaadha. Hussein Maabaraatiin naannoo san keessatti beekamaadha. Mootummaa biratti beekamaadha. Ijoolleen du'aa jiraan ka qabamu hundinuu Hussein Maabaraa waan beekaniif malee nuti dallaalota isiniif qaraanaa liistiidhaan harkaa qabna. Ijoollee Arsiidhaa hangam takkaatu nama qaluudha jira. Ijoollee Harargee hangam takkaatu nama qaluudha jira. Kana guutuu addaan beekama. Tokkoffaan bikka san keessatti axaqsan keessatti namni ilmaan namaa halaalchuudha jiru ijoollee Harargeedhaati. Furadhaa liqimsa Harargee bishaan irra dhugaadhaa. Bishaan qabbanaa warra dhugaadhaa gadiin dabarsaa. Lammaffaan ijoollee Arsiidhaati guruuppiidha qaban. Sadaffaan ijoollee Jimmaati. Ji'a dabre kana keessa nama jeese Alii Jimmaa namni jaamu. Dabbaaluu mana isaa kanarra fideeti haasoysiif. Dubbiin akkanatti isinirraa ganni buuti. Bishaan qabbanaa fi aannan irra dhugaa. Garuu namni habeeku Hussein Maabaraati bakka sani beeka waan inni nama hunda dura qaxaabiriin achi gaggalee maqaa Hussein Maabaraatiin bakka sanitti namni tumama. Gaafa gartee daangarraa gaggaltanii midumaashi bakkuma tana qofa yes or no naanji naanji yookaan miti naanji. Nuti qaxaabir hin teenye nuti algaar ture malee Hussein qaxaabir hin teenye. Algaar irraa kaanii bakka sanitti gaddeebi'anii Husseeniituun nama hunda durachi dhaqee achitti rukkaaba buufachuu ture achi booda hattuun itti gaffacaatee namni du'ees Husseeni hajiruus Husseeni hahoramees Husseeni maquma isaatiin nama guutuu wanni jaa waan kana nuti akka waldaatti waan jala deemne Hussein dhufanii himatanii booda ragaan bakka birootirraa mooraa biroo keessaa obsaa gursun biraa baafne qabna. Hussein Maabaraa dhufanii himatanii jookar biraa baafne qabna. Hussein dhufanii himatanii Hussein anaa miti jee maamma shurrubbeen kun as keessa jiru yoo nan Harargeedha jee isaaf ragaa bee hawallooti as keessa jira hasiqqoo mandoo ijoollee lamaatu as keessa jira. Sabar karaa dheeraa deemu jirtanii namaatu sheerna godheen dhufe. Baga dhufte. Okay, timu fi shurrubbee baga dhufte. Mooftaa kanarraa fuudhi yoo mofaree gudaansa seenaan alaatti fi waan Oromoo ragaa jiru kanarra jirra. Qabxiin tokko immoo guddaan nuuf obsaa isin itti keena. Shurrubbeen itti hafu. Obsaa wanni nu guruuf
an maraatadha wante ilaal boruuf isin qabu firaas hin qabu firri kiyyan jiru gaara kanas boortaan jiraadha malee Muhammad Adam kana obsaan kana ilmi namaa gaafa waa dubbatu rabbii isa uume of gubbatti sodaateeti waa dubbatu an afshaalummaan nama keenya waan daangaa darbe tokko jira Hussein Maabara duraan nama qaba ni qaba eessa dhageesse afaan sarraa hin dhagaye ana faadha warri agartee Hussein akkamitti waldaa keessatti qorennu dabaltan jee kan ummata kana dhiiga dhaabee ani inuman ta'u jeeni hatta keessan arrabsee warri Hussein balaaleffataa ture Hussein irra wayyaa ta'eeti harka lafa jaraati warri kiraan manaa irraa kafalamuufi warrummaan warra nu wajjin jirru masruufa fi kiraa manaa magaalaa guguddaa keessatti namaa baasu kumaaf kitilaan gabbee jechuudha. Gareen riphee jiraatu yeroo ilmi namaa bishaan irraa bu'ee tumamu Oshnu kun ka Hussein Maabaraati eessa jirra jaan maatiin Hussein Maabaraati namni yeroo dura ol seenee ol naqame yeroo tumamu maqaa Hussein Maabaraati maqaan Hussein Maabaraa horor ta'ee jira taargeet makiinan taargaa malee deema namoota hawaalaa baara irraa bu'u maqaa Hussein Maabaraatiin tumama itti xiqqaata baga janiinis baga maqaa isaatiin godhan maaf koretti ergaa dabalame as kitaaba rabbiitiin kakate namni kun ani Hussein Maabara wallahi bilbila waliin qabnu waa dalagata walii hoggaanan dubbadhu amma warra karaa nama oofu kana wajjin dalagaa qaba fa'aa jettan obsaan ni beeka Muhammad Adam ni beeka diina wajjin riskii qaba malee firaa wajjin qabu gaafa dhugaa namatti muree mooraa kiyyatti Tigree Oromoo Amaara walii galanii bireenii meeqa dhufanii narratti dhaawan Muhammad Adam raga kuni raga isa asii dhabamsiisuu qabna wanni nu laaqe namitti tana Osha nama meeqa gubsiifne beekama Hussein Maabara taappeelladha namni duus Hussein Maabaraati dhalaan gudeedamu Hussein Maabaraati dooniin nama buuftu maqaa Hussein Maabaraati arabni nama fuudhu Hussein Maabaraati maaliif ni beektanii Hussein Maabara meeshaa takka rabbiin dhagaa jalaa hireefi ani halkan edanaa duu boru duu hin beeku gaara kanatti mootummaan nama adamsa Hussein Maabaraan hin beeku Hussein Maabara gaafa dura rukkaaba oofata gaafa rukkaaba dalannu rukkaaba na biratti ergataa ture warra innu osoo isatti sheer gootanii fiddanii bareeda dumaashii gabbuuftanii ilma haadharaa nama haga kamis jettee kafalchiiftee jallatti maa gadhiifte jeeni nama 130 irratti qabeetiin rukkaaba isa hawaalaa irraa qabuun fe'attu jeeni ergaa isaan kun asitti hafanii warri maallaqa irraa qabdu hin dabru jeeni seenaa san namoonni as keessa jiran ni beekan innu dubbate waldaa godaansa irratti nama waliin gureetin warra hin qabne san maallaqa keetiin naafe inaan jee maallaqa saniin fe'eefi aboo sababa keetiin eegana kafalataan dhiisa maallaqni si kafaluus hin jiru ilma deera anaa suudii dhufuus hin jiru magaala walirratti jee nama agartee hagana deeme namoota san nafeessisee maallaqa kiyyaan 80 hin kafaluu eegana ammoo ittiin deebi'u baga kafalte keekiyya anaa suudii dhufuus hin jiru hin kafalu nama jiru bakka walii keessa beek anaa fi ati takka wal dubbifnee dabbal naafi yeroo jalqabaatiif mana kiyya seente yeroo jalqabaatiif si wajjin dubbadde gumaan dalagee maal jaa'ima keetiin jibbaan si baqadhaan buloogillee godheen jiran maaliif gaafa waa'ee shamarraniiti Hussein Maabara arabni nama tumuus Hussein Maabaraati wanni taame amma jallatti yoo namni waa ta'e shurrubbeedhaa beek garuu maaliin godhuu qaban warra na cinaa kana hordofuu danda'uudhaan qaba Hussein gaafa dhufee koree waldaa godaansa sararaan alatti miseensa ta'e joolleen atak jirtu san guutuun ni facaate joolleen wallolleen nam lamatu itti dabalame silaa akka kutaa tokkotti immoo jarri sun miseensa qabanii dhiibbaa qabanii yoo waa balleessanii nuti yakka itti murrees yakkan fudhatanii obboleessi kiyya kun as keessa jira ka obboleeyyan isaa shamarri nama 3 gaagaamni irra ga'e hatta hamma wareegamaa deemne an faayidaa takkallee ilma namarraa hin qabu riskii takkallee nama wajji hidhatan qabu rabbiin narra ga'a kaniin dalagaddu sinii himeen alagaa wajji dalagadda alagaa kaleessa wal ajjeefnu saniin qixxee walii agarree riskii karaa darbuudhaan naa kennan dhugaan garuu ilmi nama namoota 370 nama tumaata keessatti maqaa nama tokkoo ni beektanii isin Hussein mataan isaa ajjeessaa yaalii
Yeroo namni baaraa bu'e Hussein Maabaraati namni ataqii qabame Hussein Maabaraati. Anattu aboo Hussein Maabaraa akkana nu godhe obboleeyyan kiyya nam torba qabame maqaa Hussein Maabaraatiin. Intala adeera tiyyaa ta waggaa takka badde Husseenitu dheengadda nama biratti argee suuraa kaasee natti ergee mucaa sana isaaf falatti godhe anuutti hin dawwalle ergasii quban qabu. Siniyaa galu anatti hin dawwalle bilbila mucaatiin nadheeti mucoon tun teessanii abaluu bira jirti naan jee nama sanii waan isaa dabarsee fi mucoon bilisa argaa isilleen fedhu dhiisi jeen garuu maqaa Hussein Maabaraatiin barbaadaa ture itti bilbileellee arrabse akka mataa kiyyatti namatti dogoggore waldaa keessatti ergaa wanta ta'e kitaaba rabbii ol kaasee kakate dalagaa ni qaba ni qaba anu yoon dalagaa qabaadheetti ergadda waan lafa jalaa rabbi malee ani beekuu hin danda'u. Kana taqitti namni tumamummoo namni radaa jiru namni huduuda kana warri dallaalli nama ol ergee warri gaaraa deeni irraa qabu warri arabni suuqaa liqii irraa qabu warri wanda makiinaa 30,000 40,000 200,000 irraa qabu baqateeti mootummaa Yamantuun lama waan taateef isii gadi bu'ee jira. Dalagaan isaa maal? Warri radatti nuti beennu abaluutti fakkeenya walii kaa'uu dandeenya. Husseenuma kanaa'u dhiibbaatti godhanii afaan baara galanii afaan baaratti ooshin irra gubatee jira. Husseen keessa jira. Hussein warra tarkaanfii waan san fudhate irraa immoo kabiraati. Maqaan Hussein horor hoo jettee horori Hussein. Maaltu horor Hussein godhe namni bishaan irraa bu'e abbaan fedhe yoo qabame Tigree fi Amaara ta'ullee Hussein Maabaraati. Atak. Yeroo nama tumanillee dalayduun nama tuma ijoollee xixiqqoo baharaa nama wajji dhuftu jira lukaan achi bu'e. Eessa bar Hussein Maabaraa harka seentee ilma haadha salee maallaqa nattu janiin nama dhawan. Ka shurrubbee ta'e ka dabbaal ta'e ka shehamzaa ta'e ka nama as keessa jiru kana ta'e hojiin maqaa Hussein Maabaraatiin tumna. Dhugaal rabbii ka lafa jirtu tana. Lama waldaa godaansa seeraan alaa keessaa nama bahe nama galgalaa ganama yaa'ii godhuun san ammoo warri ragaadhaa as keessa jira dubbatanii maaliin jibbee bahe shiruma bakka takkaatiin jibbe wanni har'a meediyaarraa Oromoo guutuutti bakka takkaatti kaatu suni yaa'ii meediyaarratti ganda tokkorraa kaatu sun achi keessatti bakka itti dadhabne yeroo nama tokko finnee yakkinu waldaa keenyattiin gadi deebina Oromoo nama kana nuu kennaa janii gadiin deeman yeroo dadhabanaas fidan duraan dursee intala shamaraa takka gaafa biyyaa baatu Hussein Maabaraa qofaa mii beek namni dallaala taatee nama dalaguun gaarii gatii itti walii galte saniin nama geessita. Warri maallaqa dhuunfaa keenya irraa kafallee jira. Warri namaan ibiddatti walit dhoonne jira. Ati intala Oromoo gudeedda taanan obboleeyyan 2-3 gudeedda taanan nama si wajjin dalagu san an dirqama anaaf inni wal dura dhaabbatuun. Ibidda yoo walit baafne immoo ibiddi sun dirqama nama kuffisaa beek. Gaafa yakkamaan sun kufe inni qulqulluu ta'eeti yakkamaa taata. Maal qaban uummanni kun ammallee sirratti jaarama. Yeroo sirratti jaarame akkami taphaan ala ta'uu ergaan waliin galle ergaan wajji hattuun taane namni kun dalagaan argatini akka namni takka nama biran geessine akka riskillee hin qabanne karaa diinatiin karaa firaatiin karaa qabsiisuutiin shirrisitti xaxama. Obsaa waan inni ta'a ture nin beeka waan an ta'a ture obsaan ni beeka. Osoo akkanatti teenyee haasofnu ibiddi halkan tokkoof guyyaa tokko narra deemee beeka firaaf diinalleen. Maali dhugaan nama ajjeefti dhugaan nama ukkaamsiti warri immoo dhiibbaa dhugaa Oromoo ati dura dhaabbatuu fi ragaan isaanii si harka jiruu fi waan isaan godhan ati beektu dursaniiti iccitii wajjin sunduqa iccitii awwaalamu si godhuu barbaadan. Hussein Maabaraa isinii wajji dee'uu hin danda'an ani kaniin dhaladde kun Oromoo wallooti hundi ilmaan adeerran kiyyaati nuti. Ilma namaa kutaan hin beeku an takka Oromoo walloo wajji jiraadhee hin beeku namni waan haa kutaa dalagaa naa kennan na biran jiruun. Takka lama jennaan bilbila diimaa sidda eebaa. Rakkoon jiru axaqitti warri gaddachee sun warra deenii arabaa gaafan siin jiru bahararraa namni haga huduudaa hoggaa dhufu namni tokko 200,000 dhufa 800 dhufa. Nama 3,000 nama 4,000 dabarsaniiti namni yeroo irratti qabame dallaalli orihee gaddacha. Namni kasaaraa dalaga waan ta'eef axaqitti dachee namuu namatuma. Mana kireeffatee namatuma nyaata nyaattaa kottu janii kararraa guuranii mana nama naqan. Dhaggeeffadhu obboleesso warra nuti deenii irraa qabnutu jira warri sun gaddacha hoggaa gaddach oloo deeme warri gaaraa dinaggee gadi itti ergee jira dalagan irra dhaabbate jee arabni dukkaana maxaamaa irraa qaba 200,000 200,300 suudi makiinaan 600,000 400,000 irraa qaba carraan inni qabu
mootummaa Yamanta olaantu tana isii gaditti tarkaanfatudha. Gaafa achitti tarkaanfate miskiina garaa deemu kottu nyaata nyaattaa jeeni jalee godhatee mana onatti ol naqa. Oromoo Walloo ta'us Husseen Maabaraati. Oromoo Arsii ta'us Husseen Maabaraati kan nama tumu. Maaliif hawaasni tumamuu kunillee Husseen Maabaratti beeka. Maaliif dalayduu santu gorfamtuudha. Nama 30 nama 20 qabataniiti gibbii guguddaa kireeffatan. Namni makiinan fidee hoggaa seenaqan kararraa seentee jirti harka Husseen Maabaraa gaarraa siin baatuu janiin. An Husseen Maabaraa gubboo naa kennitiimi argaa isaan fedhu wal arrabsaa olla. Walillee galuu hin dandeenyu ni beekan warri as keessa. Garuu namni bahee hoggaa oosha ol seenee gibbii kabalaa eegalan harka Husseen Maabaraa buutee dawwaladhu. Harka Husseen Maabaraa buutee dawwaladhu janii tuman. Akkasiga filmiin akkanaan irra dalagamaa ture. Gaara kanatti ilma namaa gajjee janii hudduu keessa dhawan. Ibiddaan. Eenyu ana shurrubbee janii dhawan. Nama madotti karaa osoo yaanuu dhufneetim eenyu siree jennaan aboo rabbi isaa balleessu shurrubbee Walloon na dha'e naan jee tokko. Siigalee ijoollee kunnoo laale ganda gaara nuuree gubbaati. Kadhaes ijoollee mabbaa biiftuuti gaafa gosummaan jirtu san. Siigalee akkamitti kottu gaajee galeetiin nama san wallaanee shurrubbeen sun ka akkami osoma hojjeteenyu aboo shurrubbee akkami jennaan na abaaraa oolan nama sadii jarri reetti qalee qorichatti godheen ta'a shurrubbee aboo rabbi isaa balleessu jaa oolanii galgala namni dhufee aboo shurrubbee nagaan deebitee naan jan ijoollee karatti waa daladu tana barbaada yaana yeroo san warri si komatu kun warra karatti bahee miskiina waa godhu warra barbaaddatu namni dhaabbataan mooraa qabu immoo nama sanni adamsita dirqama baalagee nama kee waa godhu. Akkasitti bar shurrubbee kaalkee cabaa tokko akkana na godhee je. Nama san maqaa dha'uun barbaadu obboleeyyan keenya dogoggoranii gorfadhee qajeelan. Oromummaan tana qabdii beek. Haga kana shirri dalagama. Namni bahaaraa bu'ee kamuu dhalaaf dhiiran tumamnaan Husseen Maabaraati. Tumtuun nama tumtu suni gorfamtee teessi gibbii kamuttuu atak keessatti harka Husseen Maabaraa rabbisi buuseetii dawwaladhuutu jira. Namni Husseen Maabaraatu na qabee beekaa hoggaa tumamee baay'is Husseen Maabaraatti beeka. Ka Walloo Husseen Maabaraati, ka Arsii Husseen Maabaraati, ka Jimmaa Husseen Maabaraati. Yoo namicha san namni beeku jarri sun wal beekaa lubbuun namaa baatee jala deemtee dhiyeessitee namni tokko qabamee anaamii namni kun abaluu biratti jeeti wal baasa. Haga kana ta'eef waan kanarratti haasa'uufan wanta lama gaafa Husseen waldaatti dabalamee maallaqa hiruu maallaquma Oromoo tume san hiraa jiraa warri jiru jira. Maaliif warri dhiibbaa isarratti godhu sunu warra inni dalagaa biraa dhiise akka an beekutti. Yoo sobne malee immoo warri waldaa san keessa waliin turre ni beekan. Warra nama ofitti yakka murretu jira. Kun koominiitii Itoophiyaa keessa jira. Kun ammoo garee manguddoo kutaa 11 keessa jira. Kun waldaa dhuunfaa isaanii keessa jira. Nama kutaa tokko badiitti muruu hin dandeessu duutee dhabamta malee. Soba yoo ta'e ana gandummaa qaba isaan haa dubbatanii waan hafe boodan isin itti dabala. Namni du'ee. Galatoon waan beekii hedduu ulfaadhu gabaabumatti waa'ee Husseen Maabaraa shurrubbeen isinitti himee jira obsaan hanga tokko himee jira Afrikaan himee jira jarri kuni jara Husseen Maabaraa hojii isaallee beekanii warra seera godaansaa keessallee waliin turan. Husseen Maabaraa duraan nama miidhaa ture kana eenyuun ragaa ba'a miidhaa ture garuu Husseen Maabaraa eega horee godaansaa seenee booda maqaa isaatiin akka nagadamu. Waan siin Husseen Maabaraa nama miidhaa ture. Damaanaa gooneti dallaala basaasoo nama fidutti alaa 40 dinaggee isaa ka biyyaat namni itti baase masuulummaadhaan waldeenyi godaansa seeraan alaatti kennee irraa fuudhanii namni sun illaa irratti maallaqa isa gaafata. Bakka namni itti qabame ni dhaqa. Nama kana duubaan akkamittiin har'a hattuudhaa ja'an hin beekummoo waan amma harrukkaa bergaan dhiise waggaa 5 hin deema namni haxaqitti qabamu maqaa Husseen Maabaraa himata kan nama tumu Husseen Maabaraa himata. Laadii kiyyaan dhaba. Yes. Thank you. Iddoo galatoon maamee shurubbee waa'ee maamee shurubbee reefu as keessa Afrikaa illee waan tokko waan kaasee qaba. Maamee shurubbee bakka tana hin jiru. Maamee shurubbee warra rukkaaba hannaan takka dogoggoraan oofullee waa'ee obboleettii isaa gaafa kaasu maamee shurubbee galateeffatee osoo inni hin jiraatin. Isin achirra dhaabbatanii maamee shurubbeetti ishee ergotanii si'a malee maamee shurubbee yeroo jalqabaatti bara mana keessa seene naaf inni nurra waliin dubbanne isaa soonumaan argaa naasummaa beekaa garuu hanga isuma walitti hin dhiyaannu naaf inni. Ini gabaabsina amma kana hawaasa Husseen Maabaraa uummanni guutuun dhagee jira atillee ragaa battee jirta galatoomii ammoo agendaa qabna sagantaa qabna. Okay Muhammad waan dabaltu qabda? Ani ciin taa'uu barbaade isa kana kanumaan cufee. Waa xiqqisha waan. Okay dabale sagalee kan qollaa. Ni dabalu.
wanni itti isinii dabalu obboleessa keenya Maamma Shurrubbees akkuma inni jeetti waldaa san keessa achuma wal barre achuma keessa wajjis turre achumatti jechuudha rakkoo bu'aa bayii hedduu keessa waliin dabarre garanumaan Maamma Shurrubbees obboleessa keenya galatoomii